abaarsaatti kan dhugeessu. Naannoo Amaaraa qobbootti finciltoonni Tigraay namoota nagaa ajjeesuu jiraattonni akkasumas koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa himaniiru gabaasa qabna. Qoqqobbiin Ameerikaan qooda fudhattoota waraana Tigraay irra kaa'uuf deemtu dhiibbaa inni qabaatu. Akka haasaa waliin qabnutti it is almost kadhaa kan dhumaa warmini kan dhumaa natti fakkaata. Seenaa jimjimootii booddee itti deebina. Oduu gaggabaaboos harkaan qabaa nu faana tura. Waggoota dheeraaf ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa akka ture Goolicha Dheengee waamicha mootummaa simachuun qabsoo hidhannoo dhiisee Finfinnee gale. Buufata xiyyaaraa Booleetti aangoota mootummaan simannaan kan godhameef Goolicha Dheengee sababa gara biyyaa deebi'eef keessaa tokko waliigaltee waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeenya TPLF waliin godhe ta'uu miidiyaaleetti himeera. Lolli Oromoof Oromoo jidduu jiraachuun qabu is jedhu waan kana manuufi kana malee yeroo kun yeroo biyyi kun biyyi kennin humna adda humni biraa kan maqaa addaatiin uf baasee biyyi kana gara waraanaatti geessaa jiru waan horateef yeroo kan keessatti ammoo nuti akka ilmaan Oromoo taane yeroo haala kana kan keessatti Oromoo waliin hojjechuu dadhabuun qaaniidha fafaadha kaayyoo kaleessa mana baaneefiti miti gara abaarsaatti kan dhugeessu waan uummati Oromoo akkan balaaleffatu uummati Itoophiyaas balaaleffata kanaafi tokko wanti warjuntaa waliin nu qabsiisu gonkumaa hin danda'amu inni kunini fedhii fi dantaa fi humna uummata Oromoo keessaa ufaquu ta'a jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan shororkeessaa jechuun labsee gama isaatiin ibsa baaseen Goolicha Dheengee sababa rakkoo fayyaatiin hooggansarra akka hin turre hime rakkoo fayyaa isa mudateetti dhimma bahuun mootummaan ololaaf itti fayyadameera jedhe. Naannoo Amaaraa magaalaa to'annoo finciltoota TPLF jala jirtu qobboo keessatti namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu isaanii jiraattonni ijaan argan BBC'tti himan. Maqaan isaanii akka hin ibsamne kan barbaadan jiraataan qobboo amma baqatanii magaalaa Dasee jiran qaammee 4 humnooti Tigraay jiraattota nagaa irratti ajjechaa raawwachuu himu. Guyyaa sana naannoo Gadamaayuu jedhamutti qonnaan bultoota hidhannoo qabanii fi humnoota Tigraay gidduutti lolli banamee ture. Sana booda finciltoonni magaalaa qobboo seenuun nama nagaa argan hunda irratti haleellaa raawwatanii jedhu. Naannoo sa'aatii 9:00 irratti magaala qobboo seenan. Sana booda manarra deemanii nama homaa waraana keessa hin jirre gadi baasanii ajjeesuu eegalani. Qonnaan bultootadha kan isaan fixan. Nama amma kanadha jechuun danda'u. Jimaatas sanbatas namoota hedduu awwaalleera. Bataskaana 5 ta'antu jira qobboo keessa. Masjiidnis jira. Iddoo hundatu awwaalaa ture. Bataskaana naannoo keenya jiru tokko keessa qofa gara nama 50 awwaalame. Reeffi dirree keessatti kufee jiru iyyuu ol hin kaafamne. Qabeenya mootummaas kan nama dhuunfaas barbadeessaniiru. Guyyaa kaleessaa koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa marsariitii isaarratti baaseen magaalaa qobboo fi magaalota baadiyyaa naannoo ishee jiran keessatti haleellaa TPLF namoota nagaa irratti raawwateen baay'ee akka yaadda'e ibseera. Naannoo namoonni nagaa jiraatanitti sakatta'insi fi ajjechaan manatti gaggeeffamu qabeenya namoota dhuunfaa irratti saamichii fi barbadeessuun raawwatamaa jiraachuu odeeffannoon akka isa ga'e koomishinichi ibseera. Koomishinichi qorannoo isaa akka itti fufu ibsuun waldhabdee kana irratti qaamoleen hirmaatan itti gaafatamummaa namoota nagaa kunuunsuu qaban akka bahan gaafateera. Mootummaan federaalaa fi kan naannoo Amaaraa finciltoonni TPLF naannoo to'annoo isaanii jala jiru keessatti namoota nagaa irratti haleellaa raawwachaa jiru jechuun irra deddeebiin himataa turan. TPLF gama isaatiin haleellaa namoota nagaa irratti xiyyeeffate akka hin raawwanne hima. Amma dabareen kan oduu gaggabaabooti. Filannoo Fulbaana 20 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti adda durummaan naannolee Somaalee Hararii fi Kibbaatti godhamu irratti namoonni miliyoona 7 ol sagalee akka kennan eegamaa jedhe boordiin filannoo biyyaalessaa. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen ONL filannoo kana keessaa of baasuun jijjiirama bu'aas ta'ee hojii maataa hin fidu jechuun dubbiimtuun boordichaa Sooliyaanaa Shimallis himaniiru. Qaala'insi gatii Itoophiyaa keessatti uumame mirga nyaata gahaa argachuu fi mirgoota hawaas dinagdee kaan lammiilee harka qalleeyyii irratti dhiibbaa geessisaa jira jedhe koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa. Tarkaanfii mootummaan qaala'insa gatii to'achuuf fudhachaa jiru jajjabeessaadha. Ta'us bu'a qabeessummaan isaa fi kan irraa fayyadamaa jiru warra rakkatan ta'u hordoffiin godhamuu qaba jedheera.
Horsiisee bultoonni kaaba Keenyaa bulchiinsa Marsabiitiif Tana River hongee cimaa ji'a 6 haga 10 ture irraa kaka'e horii isaanii hunda dhabuun harka qullaa hafuu himatu. Daa'imman nyaata madaalawaa dhabuun dhukkubaaf saaxilamaa jiru. Namoonni beelaa fi dheebuun du'aa jiraachuus himu. Raashiyaa magaalaa Perm keessatti namichi qawwee hidhate tokko dhukaasa mooraa yuunivarsiitii keessatti baneen yoo xiqqaate namoonni 8 ajjeefamu aangawoonni biyyattii himan. Poolisiin hidhataan barataa ta'uu hin oolu jedhame miidhaa qaqqabsiise kana rukutee madeessuun to'ateera. Ministeerri fayyaa biyyattii namoonni 19 haleellaa kanaan madaa'aniiru jedhe. Paartiin pireezidantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin Yuunaayitid Raashiyaa filannoo paarlaamaa komii hanni sagalee bal'inaan irratti ka'aa jiru injifatan. Sagalee kenname keessaa 50% akka ta'u argachuun kan injifatanii oduuleen gaggabaaboo isaanuma kana. Maddi oduu Tarkii. Oduu sattaanuttan darbaa dogoggora uumameef inoof galchaa waldhabdee daangaa Itoophiyaa fi Sudaan jidduu jiru jaarsummaan furuuf gaaffii Tarkiin dhiyeessite Sudaan akka fudhattu beeksifte. Loltoonni Sudaan sadaasa darbee waraanni Tigraay eegaluu hordofee lafa qonnaa daangaarra jiru Alfaashagaa biyyoonni lamaan ganna hedduu irratti wal falmaa turan to'atani. Firaafoolii dhugaasaa dabalata qabdi. Maddi oduu Tarkii Anadoluu fi kan mootummaa Sudaan sunaa ministeera dhimma alaa Sudaan Maariyaam Al-Sadiq eeruun akka gabaasanitti gaaffii Tarkiin isinnan araarsa jechuun dhiyeessite Sudaan nan fudhadhaa jetteetti. Dura taa'an mana maree walabummaa Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaan ji'a darbe gara Tarkiitti yeroo imalanitti waldhabdee daangaa irratti Itoophiyaa waliin qaban hiikuudhaaf gaaffii ijaarsa araaraa ta'uu aangaa'ota Tarkii irraa dhiyaateef fudhataniiru jechuun ministeerri dhimma alaa Sudaan kun gaazexeessitootatti himuu isaanii Anadoluun gabaaseera. Gama Itoophiyaatiin garuu dhimma kana irratti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Haa ta'u malee amma dura rakkoon dhimma lafaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jiru adeemsa biyyooti lamaan dhimma daangaa irratti kanaan durattiin hojjechaa turaniin akka furamuuf Itoophiyaan fedhii akka qabdu ambaasaadar Diinaan himanii turani. Dabalataan marii gochuuf jalqaba Sudaan lafa qabatte gadhiistee iddoo duraan turtetti deebi'uu akka qabdus dubbataniiru. Naannawaa Alfaashagaa kan daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti argamtu keessatti yeroo garaagaraa qonnaan bultoota irratti haleellaan gaggeeffamaa waan tureef Itoophiyaan humna raayyaa hanga tokko bobbaastee eegumsa taasisaa kan turte yoo ta'u bara darbe ammoo haalli jiru jijjiiramee gara wal gaarreeffachuutti ce'uun isaanii yaadatama. Akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 2013 dhuma ji'a Onkololeessaa keessa wayita lolli Tigraay keessatti jalqabetti Itoophiyaan raayyaa ittisaa ishee ergama birootiif baasuu ishee hordofee Sudaan loltoota ishee gara naannoo sanaatti bobbaasuun lammiileen Itoophiyaa akka bahan taasisuun lafa sana to'atteetti. Kana hordofee Itoophiyaan tarkaanfiin kun weerara jechuudhaan ibsitee Sudaan loltoota ishee bakkawwan qabatte keessaa baasuun dhimmicha karaa seera qabeessa ta'e kanaan dura jalqabameen falli nagaa akka barbaadamu gaafachaa turteetti. Biyyoonni lamaanuu karaa aangaa'ota olaanootiin rakkoon kun karaa nagaatiin akka furamuuf yaada wal jijjiiraa kan turanii fi biyyoonni garaagaraas marii akka taasisaniif waamicha dhiyeessaa turanis tarkaanfiin furmaata ta'u osoo hin argamiin tureera. Jimaata darbee pireezidantiin US Joe Biden qaamolee waraana Tigraay keessatti dhiittaa mirgoota namoomaa raawwatan waraanichi akka babal'atu godhanii fi haala mijeessan akkasumas deeggarsi namoomaa akka hin dhaqqabne kanneen ugguranii fi mariitti akka hin deemamne kanneen gufachiisanirra qoqqobbiin akka kaa'amu ajaja dabarsaniiru. Qaamoleen waraanicha keessaa qooda qaban dhukaasa dhaabuuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatan yoo ta'e Ameerikaan qoqqobbii kana tursiisuuf qophii ta'uu ammoo ministeerri haajaa alaa biyyattii ibseera. Dhimma kanarratti ministeerri muummee Abiyyi Ahmed mootummaan naannoo Amaaraa akkasumas TPLF yaada kennaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed xalayaa banaa jimaata pireezidaant Baayidaniif barreessan keessatti dhimma Itoophiyaa irratti imaammatti US wayita ammaa hordofaa jirtu mirga dhala namaaf quuqamuurra kan darbedha jedhan. Mootummaan isaanii dhiibbaa hin malle kamiifuu kan hin jilbeeffanne ta'us barreessan. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaan qoqqobbii kaa'amuuf jedhame keessatti naannoon biyya tokko addatti eeramuun isa gaddisiisu hime. Uummanni Amaaraa weerartuu alaa dhufe ofirraa qolataa jira malee darbee nama hin tuqne jechuu Reuters gabaaseera. TPLF ammoo ibsa baase keessatti bulchiinsi Joe Biden walitti bu'iinsaa fi rakkoo nageenyaa Itoophiyaa irratti hordoffii walirraa hin citne gochuu fi tarkaanfii fudhachuuf dhimmamuun yaada deeggaramu ta'uu ibse. TPLF waliigaltee dhukaasa dhaabuu keessatti Ameerikaan waahillan ishee biroo waliin ta'uun haasaa jaarsummaa akka gaggeessitu gaafateera. Dhimma kanarratti direektara dhaabbata mirga namoomaaf falmuu
immoo Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association kataate seenaa jimjimoo dubbiseen ture. Dhaabbati isii oolaan qoqqobbii US Itoophiyaa irra kaa'uuf deemtu kana akka deeggaru ibse. Gaaffiin koo jalqabaa maaliif deeggartanii ka jedhu ture. Tarkaanfii kun mootummaa kana karatti deebisaa mootummaa kana ajjechaa inni Oromiyaa keessatti dukkanaan godhaa jiru addunyaan argaa hin jiru bu'aa guddaa godha kan Oromoo akka hin dubbatamne wanni tokko rakkoo naannoo Tigraay keessa deemaa jiru sagalee Oromoo kompiilii keessaa baasii godhee fudhatee tuuqee akka hin dhageentiin arganne rakkoo hin godhe kun yoo gar tokkotti deebi'ee jedhee tokkoffaa by virtue of nagaa argachuun sun illee nu fayyada lammataa irratti ammoo fokkasiin Oromiyaa irratti deemnee deebi'a waan jennuuf kanaaf qabxiilee baarlee kan deeggaree jenna. Murtee kan akka fudhatuuf deemanii mootummaan Ameerikaa eega beeksisee booda Prime Ministeriin Itoophiyaallee akkasuma warri naannoo Tigraay TPLF ibsa kanarratti yaada mataa isaanii kennaniiru. Ibsa isaanii akkamitti ilaaltee maa inni xiinxalliqe? Kan mootummaa federaalaa Itoophiyaa directly open letter appeal jalqaba akkas fakkaata akka waan kadhaa fakkaatee jedha. Duubarratti ammoo ilaaltu Itoophiyaa seenaa isii akkuma sadii faarsaa nuti Itoophiyaan sodaadhaa waa gochuu hin dandeenyu yoo dhugasitti mee kakalee dubbataniini ka of jajjii eengaddaa helgadda jootan dabren godhanii garaagarummaatti hin argine kan mootummaa naannoo Tigraay ammoo kan hin argee jedhee hatattamaan otoo hin buli otoo hin turin yaannati jette sirriidha biyyoota naannoo Amaaraa keessaallee ni baha qabxiin kun ni gahe jedheeti very positively response godhanii sirrii godhanii natti fakkaata. Yoo guyyaa gabaabaa keessatti dhukaasa dhaabanii gara mariitti adeemu tarkaanfii qabatamaa yoo hin fudhatiin qoqqobbii kana gara hojiirra oolchuu yookiin enforce godhuutti deemnaa waan jedhu hin jira ibsa isaanii keessa torbanoota itti aanan yookiin guyyoota itti aanan maaltu ta'uuf deema akka yaada keetti. Hariiroon mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaan Ameerikaa qabdu jaarraa tokko waggaa dhibbaa oli hariiroo furdaadha hariiroo jaalalaa hariiroo kabajaa hariiroo hedduu fidinsa qaban waan kana akka laayyoon waan hin fudhatinii fi wanni kun akka badu hin barbaadan because cabsuun nama dhibuu ijaaruun nama dhibaa achi ammoo Itoophiyaan stuudiyoo akka mana Itoophiyaa miidhamu hariiroon Itoophiyaa Ameerikaa wajjin qabdu akka miidhamu akkasumas immoo Itoophiyaan lafee dugda gaanfa Afrikaa waan taateef baay'ina uummataa irraa kan ka'e jireenya waan adda addaa irraa seenaa irraa adda addaa akka ka'etti waan jiruu fi kanaaf of rizal godhaa turanii yoo kana hin fudhatin akkatti ilaallu kanatti akka haasaa waliin qabnutti it is almost kadhaa kan dhumaa warningii kan dhumaa kan natti fakkaata siin booda tarkaanfii yeroo gabaabaa keessatti kanaaf yeroo gabaabaa ji'oottan otoo hin ta'in yeroo gabaabaatti kennanii lafti birraan dhufaa jira mootummaan Itoophiyaa mootummaa warra san dhahuuf akka malee qophii guddaa keessa jira nama hedduutu dhumuuf waan deemaa jiruuf mootummaan Itoophiyaa waraana barbaada inni waraana immoo carraa guddaa qaba waraana Turkiidhaa fi Chaayinaa irraa hedduu waan gachee jiruu fi kanaaf dafeetiin akkas godhaa jira so tarkaanfii guddaa irraa eegnee jenna liistonni qophaa'anii jiru warra biyya keessaa kan ta'an akka biyya laalleetti adaaman dhaabbileen adda addaa dhaabbileen mirgaaf dubbatanii jiru so akkasitti ilaalee jira. Ameerikaan qoqqobbii kana enforce gochuu yookiin hojiirra oolchuutti yoo seente sunniin hagam waraanni kun akka dhaabbatu yookiin ammoo waan mootummaan Ameerikaa barbaadu fiduu keessatti hagam humna qabaata. Ida oolaattee jette beektaa Itoophiyaan mootummaa Itoophiyaa kadhaa mootummaa Ameerikaatiin Yurooppii walitti karaa walitti jedhan biyya kanaanii harka guddaa harka 2/3 ta'u kadhaa uummata kanaatiin jiraata. Already Itoophiyaan ikonomii shake ground irra jira. Diplomaasii akkuma beektu imbaasii walakkaa hojjetanii jiranii uummanni meeshaan biyya keessatti ikonomiin akka malee qaalii ta'ee jira. So tarkaanfiin seriously amma kan dubbataa jiran kun hojiirra deebi'ee jedhee Itoophiyaa qofa kan ta'in warroota biyyoota akka Chaayinaa biyyoota akka Turkii warra Itoophiyaa wajjin hariiroo biizinasa qabu dhaabbilee adda addaa waan miidhaa guddaa irra geessuu fi definitely jijjiirama guddaa keessatti qaba. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kan wiixata galgalaa asumarratti goolabama odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii keenyaaf fuula feesbuukii keenya daawwadhaa isiniin jenna bor sagantaa biraa walitti deebina har'aaf horaa bulaa.